Oduu ispoortii Itoophiyaa fi Ijipti har'a sa'aatii 4 irratti tapha gullalli waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaa qopheessaniif darbuudha. Tapha cimaa waliin godhu. Kun akkuma jiru ta'ee carraa darbu hordoftoota baay'ee kan kennameef gareen kubbaa miilaa Ijipti taphattoota kilaboota Awurooppaa irratti taphataman kanneen akka Mohaammed Saalaa ni hirmaachisa jedhamee eegama. Gama garee biyyaalessa Itoophiyaan taphattoonni 23 filatamanii shaakallii jalqabiin taphichaaf qophaa'uu isaanii beekameera. Dabalataanis Itoophiyaa fi Ijipti seenaa keessatti yeroo 20 har'a morkatu. Gullalli waancaa addunyaatiin morkii Itoophiyaa fi Ijipti har'a taasisan sababoota hedduuf jaalattoota kubbaa miilaa biratti si'oominaan eegama. Biyyoonni lameen waancaa Afrikaa waloo hundeessanii akkasumas hundeeffamaa fi bulchiinsa kaaf keessatti gahee leenca qabu. Amma Ijipti garee biyyaalessa Afrikaa ciccimoo jedhaman keessaa tokko yoo taatu, Itoophiyaan garuu taatee adda addaa darbee mul'isuun ala ga'umsa walitti fufaa agarsiisuu hin dandeenye. Ga'umsa fedhee irratti wal arganis morkiin isaanii kun jaalattoota kubbaa miilaa biratti hawwiin eegama. Gullalli waancaa addunyaa bara 2026 ramaddii tokkoffaatti kan waliin ramadan Ijipti fi Itoophiyaa har'a tapha gullallii torbaffaa isaanii taasisu. Ijipti taphoota 6 qabxiin 16 ramadicha yoo dursitu, Itoophiyaan baay'ina tapha wal fakkaataa irraa qabxii 6 qabaachuun sadarkaa 5ffaa irratti argamti. Tapha marsaa jalqabaan Ijipti Itoophiyaa 2-2 injifachuun ni yaadatama. Seenaa keessatti yeroo 19ffaaf falmii gaggeessaniin Ijipti yeroo 13ffaa injifatte. Itoophiyaan yeroo 3 yoo mo'attu, yeroo xumuraaf kan injifatame waggaa 3 dura gullalli waancaa Afrikaa irratti ture. Har'a seenaa isaanii keessatti yeroo 20f istaadiyeemii intarnaashinaal Kaayirootti morkatu. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isaaniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.